arraan tana obboleettii teenya wardaa tana nan jecha tokko jechuu barbaada. Isii homachuu osoo hin ta'in arrabsu waan kanaaf miti. Xiqqishoo ilma namaatii ilmi namaa hundinuu dogoggora ni dalaga ilmi namaa hundinuu badii ni dalaga. Laakiin garuu gizeen akka laalu karaan isin irra jirtu kuni karaalee isin koontantiitti dalagaa jirtu kuni wanni isin asirratti onlaayinii kanarratti godhaa jirtu kun hundi waan takka waan nama gammachiisu takka hin qabu irraa jechuudha. Akka obboleessa tokkotti jechuudha ani isii gorsuun barbaade. Karaan asii irratti kun obboleettii teenya karaa sirriitii miti akkanatti kofoo haatti asirraa dhiiraa hojii caffartee maal jettee isa okkee bakka feemas yaani taata bakka feemas ani taatanii beekamta follower feemmiin seena miliyoona seena wat sanboota achi booda maal fuuldurri feekam atiin tun fuuldura heerumuu dandeessaa ilmaan dhaluu dandeessaa ilmaan gisee heerumtee dhaltisan ilmaan keessu maal sirraa baratan obboleettii jechuudha. Atiin tuni karaa kaaniinis obboleettii musliimaati akka nam tokkotti jechuudha. Amantiin teetis haala kana sirraan jaallattu dhugaadhaa sirrattis waan akkanaa kana dubbachuun silaan barbaanne laakiin garuu wanti akka badiin onlaayinii irratti dalagamtee takka jechuudha. Erga namni guutuun beekee waan wanna jaan hin qabdu jechuudha. Waan dho'isaa manaa minjaamuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu jechuudha karaan ati irra jirtu kun yemmuu gisee ilaaltu karaa sirrii si fakkaachuu danda'a. Karaa likkii si fakkaachuu danda'a. Karaalee hafeemasummaa takka ammoo follower kana barbaadde karaa amantii teetti irrattis deebitee karaalee waan uummata keenya fayyadaa waan mataa kee fayyadaa waan mataa kee irraa barattaa waan namni illee irraa waa barataa yoo daleettee achiin karaa sanarraa deemte sokkee waan akka rakkoo hin qabu. Laakiin garuu jireenya kee keessatti gisee waa daleetti wanni kuni yoo fudhatummaa itti gaafatamummaa responsibility jechuun fudhachuu qabda mataa keetti jechuudha. Waan kana irratti itti gaafatamummaa mataa kiyyaan hin baaddaa. Asitti osoo hin ta'in waa'ee addunyaa kana irratti yoo ati maanta dabar namni qofee fe'amee du'uu danda'a. Kanaafuu yoo ati asiin duute wanni ati viidiyoon tun asii daleetu tuni aga ati haga akhiratti haga onlaayinii kun jirutti haga silaa tiktok jettaa wannummaan pilaatfoormiin adda addaa kun jirutti viidiyoon tun ni jirti jechuudha onlaayinii irra. Badiin tun jechuudha yoo ati duullee si duubaa sirratti zaabamaa deemte jechuudha. Daansiilee ati kanatti kofoo haatti taphattee maal jettee galakkistuu kana gisee ilaalee namni si duuballee ilaaleeti badiin tun sirratti zaabaa deemte jechuudha. Yoo khayrii dalaydee waan nama takka fayyadaa waan lubbuu namaa takka fayyadaa waan ijoolleen teetillee irraa barattee ummaan teenya kanatti waan akkanaa dalagaa turte irraa barattu yoo kadaleetu taate jechuudha. Gaafa duutellee ajiriin tun akkasumas siif hizaabamaa deemte jechuudha obboleettii teenya. Ammas rabbiin gisee gadi dhayinee wanni nu gaafatu follower kee meeqa laayikiin kee meeqa jee nu gaafatu. Addunyaa irra soo jirru jechuudha nuti wal gorsinee karaa khayrii irratti wal deebisuu qabna. Obbolummaa jechuun obbolummaa qabatti obbo amantiis taatee oromummaa soo taatee waliin qaban osoo hin ta'in nama jechuun jechuudha kan si himu nama dhugaa sitti himu nama si gorsu haqa sitti himu gartee karaan kun karaa likkiiti karaan kun karaa likkiiti miti jee adda baasee nama sitti himu jechuudha kun namni tokko dhugaa sitti himu taate nin beeka dhugaadhaa am not perfect anis nama sirriitii miti namni hundinuu misteekii ni dalaga garuu karaa silaa irra deemnu kana osoo ilaallannee addunyaa fi akhiraa irratti hojiin televiziyoonaa akkamiin wal bira qabnee ilaalle bareedaadhaan jaa waan kana osoo sheer gootanii wardaa biraan naageessanii waan kana isin agartee dhugaa dubbachuuf hin baana nama opinion taate qalbiidhaan waan kana achi gara negatiifiidhaan osoo hin ta'in karaalee opinion ilaaltee waan kana irraa hubattee waan takka irraa fudhattee jeetii yaada jecha kiyya kana ani waan takka waan follower like manamni barbaada osoo hin ta'in akka mata jechaan ajjee kana isin qajeeltee akka Asiyaa kanatti nu Asiyaanis karaalee kontantii musliimaa daleetii garuu follower miliyoona ol qabdee jechuudha isinis kontantii musliimaa daleetii jechuudha. Akkanumatti isinis yoo karaalee kontantii adda addaa musliimaa kana daleete miliyoona ol argachuu dandeessi jechuudha. Dhugaanis uumama sana irratti amantee daleenaan karaa kanaan qofa osoo hin ta'in karaa dhugaatiinis ni argatta follower jechuu barbaadee itti amannaani jazaakallaahu khayran nagaan naaf turan jedha.